Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa magaalaa Taangootti tarkaanfii guddaa fudhachuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa guyyaa dheengaddaa amajjii 18/2022 godina Wallagga lixaa aanaa Beegiitti magaalaa Beegiitti aantee kan argamtu magaalaa Toongoo seenuun tarkaanfii mooraa yookaan kaampii waraana bilxiginnaa irratti fudhateen kasaaraa guddaa irraan gahuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Onichaa himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate kanaan loltoota mootummaa bilxiginnaa hedduu ajjeesuun garii ammoo madoo ulfaataan adabuun guutumaa guututti magaalaa Toongoo to'achuun meeshaalee waraanaa hedduus booji'ee moona qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuu beeksise. Haala kanaan rasaasa kilaashii saaxinii 20, rasaasa bireenii 30, kilaashii EKM 21 fi konkolaataa waraanaa siree F4 booji'uun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Onichaa beeksise. Godina Wallagga lixaatti aanaan Beegii fi Qondaalaa guutumaa guututti erga waraana bilisummaa Oromoon to'atamanii ji'a lamaa ol yoo ta'u, waraanni bilxiginnaa cabsee seenuuf yaalii yeroo adda addaatti godhe hin milkoofne. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Toongootti fudhate kana ilaalchisuun hanga ammaatti mootummaa